nagaa jirtu ani Yoobsan Qanxabeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like share subscribe gochuun na hordofuu ni dandeessu. Egaa akkuma mata dureewwan adda addaa qabadee dhufaa jiru mata dureewwan yeroo darbeerraa hafee har'as qabadee jira jechuudha. Barnoota sirna gadaa kutaa 7ffaa boqonnaa 3ffaa mata duree faajii gadaa jedhu yeroo darbe keessatti ilaallee ture jechuudha. Dhimmoota faajii jechuun eenyummaa calaqqee fi maalummaa saba tokkoo kan bakka bu'uu fi mi'a ulfoo gadaa ta'uu isaa waliin ilaallee jechuudha. Har'a immoo hiikawwan faajii sadanii ilaallaa jechuudha. Faajii gadaa gaafa jennu halluuwwan isaanii jechuudha. Halluuwwan faajii gadaa yookiin immoo mi'a ulfoo gadaati yookiin immoo kan bakka ulfoo yookiin bakka kabajaa qaalluu itti maramee taa'uu fi gaafa abbaan gadaa muudamu dhaabbatu gaafa seerri tumamu bakka itti sirni suni labsamuu fi lallabamutti faajiin diramu sun hiika mataa isaa dandeenye qabaata jechuudha. Sirna gadaa keessatti halluuwwan gosa sadii qabaata. Halluuwwan gosa sadii tokkoffaan halluu gurraacha jennaani, inni lammaffaan halluu diimaadha, inni sadaffaan halluu adii jennaani. Eeyyeegaa isa tokkoffaa irratti gaafa deebinu halluu gurraachi inni jalqaba irratti yookiin irra keessa tokkoffaa irratti galu halluu gurraachaan jalqaba. Gurraacha maaliif bakka buufate yookiin immoo sabni kun yoo jenne ilaalle gurraacha jechuun waaqa yookiin immoo wanti diriiree ciisu tokko keessi isaa galaanni guddaan keessa gurraachadha. Kanaaf waan galaana sana keessa jiru wanta hedduutu jiraachuu danda'u. Qurxummiin jira, daachi jira, wantoota hedduutu sana keessa jira jechuudha. Kanaaf ija qaama qaroo keenyaan ilaallee arguu waan hin dandeenyee fi maal jedha Oromoon waaqni gurraachaa jedha. Waaqatu gurraacha miti. Waaqni gurraachaa ta'u diimaa ta'u namni ija fooniitiin argee beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf garuu wanti gurraachi ta'e tokko dafee waan hin mul'anne yookiin immoo waan gadi fagoo ta'e tokko jedheetu bakka buufateera jechuudha. Kanaaf waaqni garaa gurraachaa jedhee kan inni ittiin ibsu jechuudha. Kanaaf mallattoo gurraacha jalqaba irra fudhateera jechuudha. Inni kan biraan gurraacha yookiin immoo waaqni hundaa olidha. Nama hundayyuu yookiin immoo uumama hundaa olitti waan ilaaluu fi kanaaf gurraachadha jedheetu bakka buufate. Eenyuu qoratee kan bira ga'uu hin dandeenye yookiin immoo namni kamiyyuu barbaade yeroo akka barbaadetti arguu qaqqabachuu fi fuunfatee waaqayyo bifa akkasii qaba yookiin immoo kana fakkaataa jedhee kan lafa kaa'uu hin dandeenyedhaan fakkeeffata. Kanaaf gurraachaan bakka buufate jechuudha. Kanaaf bifa waaqayyootiin kan inni fakkeesse jechuudha. Waaqa hundumaa ol ta'e keessi isaa hin qoratamne, hin beekamne, sodaatamaa hundaa olii jiraachisuus balleessisuu kan danda'u waaqa qofaadhaaneetu mallattoo gurraachaan bakka buufata jechuudha. Inni kan biraan gurraachummaa yookiin immoo hangafa. Sirna gadaa Oromoo keessatti gurraachummaa yookiin immoo hangafummaan ni kabajama. Hangafa namni yookiin nama dursee dhalate yookiin beellada yookiin wanta ta'e tokko keessaa kan dursee jiraatu dursa hangafaa jedhama. Kanaaf hangafummaadhaan bakka buusa. Kabaja gurraachummaadhaan bakka buufata. Arjoomina gurraacheera yookiin immoo wanti tokko bilchaachuudhaafidha yookiin immoo naaga'uuf jira kan jedhu gurraachaan bakka buufata jechuudha. Inni kan biraan ulfina qabeessadha. Ulfina qabeessadha jedheetu kan inni bakka buusu jechuudha. Kanaaf waaqni gurraachadha yookiin immoo waaqni garaa gurraachaa qoratame kan biraan gahamnedha jedhee kan inni ittiin tilmaamudha jechuudha yookiin immoo kan inni lafa kaa'ee gurraacha fayyadamu jechuudha. Gurraachi ayyaana qabeessadha yookiin ulfina qabeessadha jedhee kan inni bakka buufatu jechuudha. Gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa jedheetu bakka buufataa jechuudha. Gurraacha garaa garbaa jechuun garbi kan diriiree lafa kanarra afamee ciisudha. Hidhaa malee yookiin immoo namni osoo hin diriirsiin kan afamee ciisuu fi kallattii ta'e tokkoon kan yaa'u yookiin immoo kan callee ciisu jechuudha. Keessa ija foonii keenyaan gaafa ilaallu gurraacha kan ta'edha jechuudha. Kanaaf gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa jedheetu kan inni ittiin eebbisu kanaafidha jechuudha. Kanaaf gurraachinni kabaja, ulfina, arjoomina, hangafummaa fi sodaatamaa hundaa oli jedheetu bakka buufateetu alaabaa isaarratti isa jalqabaa gurraachaan bakka buufata jechuudha. Inni taanee jiru inni lammaffaan diimaadha. Diimaanis hiika mataasaa qabaata jechuudha. Hiika mataasaa kan inni qabaatunis diimaa jechuun tokkoffaa irratti bilchinadha. Bilchina jechuun biqilootaafis haa ta'u, bineeldotaafis haa ta'u, namaaf haa ta'u jechuudha. Waan bishaate tokko yookiin immoo waan bakka ga'e yeroo isaa eeggatee waan bilchaate curqaarraa gara nyaatamuutti yookiin immoo gara waan tajaajila laachuu tokkotti kan ga'e bilchinadha jedha.
Bilchinni kun immoo dhala namaa keessatti leenjiiwwan inni laataa deemu jiru. Isa keessatti yeroo itti namni sadarkaa gaammee xixiqqaa, gaammee gurguddaa fi kanneen fakkaatan itti gara olitti yeroo inni siqaa deemu naannoo sanarratti bilchina keessa yeroo inni ga'udha jechuudha. Akkuma kuusaa keessa yeroo ga'e illee leenjiiwwan gosa lama kan inni fudhatu jechuudha. Akkasuma ga'umsa dandeettii inni ittiin leenjii adda addaa leenji'uu danda'uu fi itti gaafatamummaa mataa isaarraa kaasee hawaasa keessa jiraatuuf itti gaafatamummaa fudhatu ga'umsa qabaata jechuudha. Inni biraan hormaatadha. Diimateera jechuun hormaata ga'eera. Dhaluus ta'e dhalchuus akkasuma sanyii kan biraa laachuudhaaf hormaata ga'eera, bilchinaaf ga'eera jennaan. Akkasuma dhalli namaa uumama waaqaa ta'uusaa addunyaa kanarra namni jiraatu hundiyyuu jaallannes jibbines gurraachaa ta'u, diimaa ta'u, magaalaa ta'u, maalaa ta'u jechuudha. Haga bineensotaattiyyuu jechuudha. Haga bineensotaa bineeldotaattiyyuu. Namni biyya lafaa kanarra jiraatee darbu hundi isaa dhiigni isaa diimaadha. Gurraachaa ta'u, adiyaa ta'u jechuudha. Dhiigni namaa addunyaa kanarra jiru diimaa ta'uutiin bakka buufata. Kanaaf namni hundiyyuu wal qixadha. Hedheetu kan inni ittiin bakka buufatu jechuudha. Sababni isaa osoo dimokiraasiin ammayyaan dhufiin iyyuu sirni kun gaggeessaa waan tureef namni kamiyyuu gadaa keessatti hundi dhiiradhaa dhalaadhaa. Jaarsadhaa, jaartiidhaa, mucaa xinnoodhaa, mucaa guddoodhaa hin jedhu jechuudha. Hundi isaayyuu wal qixxeedha. Garuu hangafummaadhaan wal kabaja safuuf safeeffannaa isaa eeggatee kan inni keessatti jiraatudha jechuudha. Kanaaf dhiigni dhala namaa kamiyyuu diimaa waan ta'eef wal qixxeedha namni kamiyyuu jedheetu kan inni yaadu kan inni bakka buufate jechuudha. Inni kan biraan guutuu ta'uu. Diimaa jechuun diimatee jechuun guutuudha bakka ga'eera. Bakka barbaadamu tokko ga'eera jechuudha. Akkasuma gootummaa yookiin wareegamummaa isa jennu yeroo itti namni tokko shamaras haa ta'u dargaggoon sirboota biyya isaa keessatti sirbamanii fi biyyoota haala adda addaa keessatti sirbaman aadaa isaa fi safuu isaa kan beeksisee gootummaa isaa kan ittiin calaqqisiisudha jechuudha. Haga yaabbii fardaarraa kaasee dololoo utaaluurraa kaasee muka yaabbachuu gaagura dha'uu suphee dha'uu fi kanneen kana fakkaatan hojjechuun isaa gootummaadha. Diimina yeroo inni itti waan hundayyuu shaakala gochuu jalqabee iddoo ga'eedha jedhee waa yaadu fedha. Inni kan biraan itti gaafatamummaa yeroo inni itti fudhatudha. Yeroo inni itti kuusarra ga'eera waan ta'eef itti gaafatamummaa ofiisa tokkoffaa yeroo inni itti haadha warraa fuudhu akkasuma yeroo inni itti jiloota adda addaa deemee jilatu fakkeenyaaf jila dabballee jillisuu magbaasii dabballee yeroo itti jiloota gaammee xixiqqaa gaammee gurguddaa kuusaa doorii jechaa deemanii fi gara gadoomaa yuuboomaatti deemaa deeman itti gaafatamummaa inni fudhachaa deemu keessatti diiminni isaa sun ga'umsi isaa yookiin immoo ciminni isaa diiminaan kan inni mul'ifamu jechuudha. Akkasuma irbuu yeroo fudhatan mataatti waan hidhatan yookiin immoo mallattoo diimaa kan isaan mataatti hidhatan ani gaheen jira ani itti gaafatamummaa nan baadhaa jedhanii irbuu yeroo fudhatan illee bakka kanatti ni beeksisaa jechuudha sirni kun. Inni sadaffaa inni xumuraan halluu adii. Adii jechuun immoo yeroo itti xumura waa hundumaati. Gulantaa raawwii yookiin immoo gulantaa wanti hundiyyuu itti raawwatu jechuudha. Adii irra geenye irra taanaan xumuraa irra gahaa jira jechuudha. Diimina irratti hormaataaf akkasuma guutuudha jennee irraa adii irratti garuu yeroo gulantaa xumuraati. Gulantaa xumuraadha yeroo jennu dhalli namaa addunyaa kanarra jiraatu hundi isaayyuu gaafa dulloomu yookiin sadarkaa hin olaanaatti gaafa deemu rifeensi mataasaa adii ta'a. Namni kamiyyuu umurii isaa haga ijoollummaadhaan biyya lafaa kanarraa hin duunetti umurii isaa jiraate keessatti dhumarratti mataan isaa adii. Inni kan biraan lafeen nama du'ee lafa kamittiyyuu adii isaa ta'u gurraacha aduu lafeen isaa adiidha. Dhumni isaa eega foon irraa badee adiitti deebi'a waan ta'eef adiin kanaan bakka bu'u walqixxummaa sana ibsuudhaaf jechuudha. Inni kan biraan rakkinadha. Rakkinni obsaa of keessaa qaba, dhiphuu of keessaa qaba. Inni sun adiidhaan bakka buufateetu himaa jechuudha. Inni kan biraan hiyyummaadha. Hiyyummaa gadadoo jechuudha. Gadadoo siyaasaatiin ta'uu danda'a, hawaasa diinagdeetiin ta'uu danda'a, xiinsammuudhaan ta'uu danda'a. Kallattii addaatiin hiyyummaa keessa namni galee hundiyyuu adiitiin bakka buufamaa jechuudha. Inni kan biraan gaddadha. Gaddi karaa hundaaniyyuu kallattii adda addaatiin yookiin karaa firootaatti yookiin karaa dhiibbaa adda addaatiin yoo dhufeyyuu gaddaas ni bakka buufanna jechuudha. Inni xumuraa harrii yookiin immoo hurrii
hurriin rooba hin qabne adii. Samiin gaafa hurrii baafate hurriin adiidha taanaan rooba hin qabu jechuudha. Isa xumuraa yookiin immoo roobni darbeera jechuudha. Kanaaf sirna kana keessatti tokko tokkoon halluuwwan yookiin faajii kun hundi isaaniiyyuu halluu kan ibsan yookiin immoo kan nu barsiisanidha jechuudha. Kanaaf malee lammaa ka'amee halluuwwan faajii kun kan fudhatame miti jechuudha. Bakkeen hedduutti namoonni hedduun yeroodhaaf itti fayyadamu yeroo booddee immoo gaafa rakkinnaatti dhufu halluuwwan yookiin immoo ni dhossu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee garuu sadan isaanii hiika mataa isaanii qabaatanii kan nuti ittiin fayyadamuu dandeenyudha jechuudha. As keessatti inni kan ta'an egaa diimaa kanarra geenye leenjii nuti as keessatti dhosaan namni leenji'u jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti gootummaa keessatti jechuudha. Namni haadha manaa fuudhee haadha manaa hiike kan haadha manaa nama biraatti ejje yookiin haate yookiin seera yookiin safuu cabse konfoleessa jedhama. Kanaaf gootummaa kana keessaa baafamaa jechuudha. Konfoleessa jechuun nama icciitii hawaasaa saaqee yookiin immoo icciitii hawaasummaa kana bakkeetti baasee namni sun konfoleessa jedhama. Kanaaf namni icciitii namaa baase sun icciitii addaa haasee hawaasa keessaa ni ba'a yookiin immoo gootummaa kana keessaa ni ba'a. Mallattoo kanaatiinis ni ibsamaa jechuudha. Kanaatiif sirni barnoota gadaa keenya kutaa torbaffaa barannoon shanaffaa keenya kanumarratti kan xumuramu ta'a. Barannoo ja'affaatiin hanga walitti deebinutti nagaatti tura. Galatooma yaadaaf qeeqa qabdan jalatti naa barreessuu dandeessu. Akkasumallee karaatti naquu dandeessan bilbilaa fi imeelli achuma jala waan jiruuf yaada keessanii fi qeeqa hundayyuu fudhachuuf qophaa'aadha. Galatooma ulfaadhaa.